مسارات كم جرت نجا جرى قالت ربي. بقى جرات بقى لنا ربي انت الأورمو تو أورميا تو شاكين قبضو بنتي دا أمانتي بنتي دوك أردفاتور تانجا كوجارا لك. أرثوذكسي دا يا. أوكي بريدا رجع أرثوذكسي كيس جرتو جا يسوس المواقعات واقعس قفتا دا جتا أمانا ترتي سلام ما كيست يسوس كريسو إرجما دا جنة وانجيلي لين إرجما واقع يوتجرا واقني توكو تو نبي محمد إرجما يسوسيس موسينيس أبراهاميس إرجما تو كنن دقوم سودا واقني كتوكو تي سيغلتي مسارت إني. واقني توكو جسن أكا نيان أكا هندون أكا مولن أكا ديرانتاني شمرانتاني سيغلتي يا. فارو مكيتين دفتي بري نمسك كنن زام أفرادو سينجر جرا لك يوم تنجرو. akkasina maan jedhanii fi jedhe namni amantii namni gartee birrii fi sin geeddaratu fuudhaaf heerumaa fi sin geeddaratu sooshaal miidiyaa kanarra jedhan oo dhiira barbaada dhuftee birrii barbaada dhuftee sin jedhan dalagachuuf biyyaa baate yaani biyya jiraattu si namni birrii hin barbaanne jiru fuudhaaf heerumaa sin barbaanne jiru maqa balleessi yoom iyyuu nu jiraanii beeytu kasiimi يا. tole eega waaqni akka ta'u sii gale inshaallah gara shaadaa jechuun rabbii tokkicha dhugaa baatee dhugoomsuu rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu kan waaqeffamu hin jiru akkasuma Muhammadis ergamaa isaa kan xumura Yesuusis ergamaadha Abrahaamis ergama Museen Salamoon hundi isaanii ergamoota rabbiitu erge jaanii amanuudha kana ni dhugoomsita dubbii kana يا. tole inshaallah harka kee quba mirgaa tokko kanatti ol qabi shahaada qabannaa tole أستاذ شهادة جريرة بريسة دور. amma is okay maal goona shahaada wali shahaada hin jiran utuu qabsiifna jawwaala kiyyaa chaarjii fixachuu jira bar beekaa makiinaa keessaan qabu kanaaf inshaallah na jalaa jetta harka bi harka keeti ashhadu أشهد an laa ilaaha أن لا إله. itti bilbilanii bar cufe kana kan bilbilu kana firamoota isaa godhu guyyaa shahaadaatiis أكاونتين كزيتي متي بايزاوي أكاونتين كنا وبراتي. ana fija is okay maato isa okay waan dhadhoitu waan dawwalamu kan rabbi irraa nurraa rukutu okay ashhadu أشهد an laa ilaaha أن لا إله illa allah إلا الله. wa ashhadu وأشهد anna أن muhammadan محمدا abduhu عبده wa rasuluh ورسوله. wa ashhadu وأشهد anna isa أن عيسى abdullahi عبد الله wa rasuluh ورسوله. ani ragaan baha أن رقمها rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru ربي تقوم عليك أن قبر من جرو. kan haqaan gabbaramu hin jiru كانك أن قبر من جرو. muhammadis محمدس garbicha isaatii fi قربتشي ساتيف ergamaa isaa xumuraa ta'uu isaa إرقاما سات أمورا ساتوسا dhugoomsee لقومسي laphee kiyyaan amanee لبيك يا نماني arraba kiyyaan dubbadheen jira الربك يا دبت دينجرا ciisaa yookiin yesuus kiristoos يساوين يسوع كريستوس rabbiis miti ربي اسمتي ilma rabbiis miti المربي اسمتي garbicha rabbii fi قربتش ربي في ergamaa rabbii إرقاما ربي kan saba Israa'el duwwaaf السبا kan saba كسبا Israa'el إسرائيل duwwaaf دوف ergame ta'uu isaa إرقامي توسا laphee kiyyaan dhugoomsee لبيك يا نقومسي arraba kiyyaan dubbadheen jira الربك يا دبت دينجرا
guyyaan xumuraa yookaan guyyaan firdiis guyyaa xumuraa wayni guyyaa firdii dhufa jedhee naan amana. dhufa jedhee naan amana. Ibiddis jannannis jira jedhee naan dhugoomsa. Ibiddis Jannannis jannannis jira jedhee naan dhugoomsa. jira jedhee naan dhugoomsa. Yaa rabbii kiyya Yaa rabbii kiyya islaamummaa naa kennite tanarratti islaamummaa naa kennite kanarratti irratti na jiraachisi. irratti na jiraachisi. Irratti na ajjeesi. Irratti na kaasi. irratti na ajjeesi. irratti na kaasi. Hangasumas tir maasha Allah galanni rabbiif haa ta'u gartee sin jijjiirre bifa kee dhiira sin goone araba sin goone sin dheereessine sin gabaabsine sin furdifne sin qallifne waaqayyuma tokko callaaf masakamu rabbii tokko qofa waaqeessuu isaaf sagaduu isa kadhachuu qaama biraa isa bukketti kadhachuu dhabu abboomii kurnan keessa wangeela keessattuu ana bukketti ana cinatti waaqa biraa gartee hin godhatina kan jedhu caafamee jira. Gartee Iyyasuus ergamaadha. Ilma namaati. Ilma Maariyamii. Akkuma harmeetiitiif intala taatu Yesuus Kiristoos dubroo Maariyamiif ilma iseeti jechuu gartee. Galanni rabbiif haa ta'u baga rabbiin gara islaamummaa si fide jabaatee tan barattu rabbi subhaanahu wa ta'ala si haa taasisu. Ibsa in argitami ibsa MD kanat hordofi inshallah ta'ala lakkoofsa gartee kan kee yoo qabaatte kanni garee islaamummaa keessa baratan keessa baratte inshallah ta'ala bareedu teenya bagara islaamummaa dhufte waa hedduu si mudata gartee kanaaf jabaatte inshallah ta'ala islaamummaa barachuun dirqama taha rabbiin fayyaa si haa kennu. Maqaan ati jaalattu jira? Maal jaalatta dhiiroo? Kan jaaladheedha. Maqaan ati jaalattu dubartii islaamaa keessa hiriyaa gaarii qabaattus maqaa gaarii gartee yoo nuu filaa jettees hunda si filadhu inshallah. Maariyamtu jira dubroo Maariyamis gartee maqaa bareeda quraana keessa jirti. Aishaa jira, Khadijaa jira, Hafsaa jira, Sumayyaa jira, Hayaatii jira, maqaa hedduu jira gaa. Faaxuma maasha Allah Allahu akbar. Faaxumaan Allahu akbar intala nabi Muhammadi akka isiisan barattee isiidhaan wal argitu rabbi si haa taasisu. Arrarraati Faaxumaadha maqaa abbaa keetii jijjiiruu hin dandeessu. Baga gara islaamummaa dhuftee viidiyoo cufadhu inshallah. Dhaamsa gaggaabaa baachuma booda inshallah si dabarsanii akkasii bilbila kan kee nuu kannuu qabdan ibsaa dubbadha inshallah. Asqala kirrii qabda Faaxima bilbila achirra qabe. Ajaa'iba hin guddisna mee eessa jirti siifu nama lamaa godha inni dee wal afaan deebisu jirra. Manni kiyya tartiiba dhabee bar na cina waa rukkutu jirtaniinse isin turo mee namnummaan tokko godha dide manni ajajamutti jiru no sirra hin jiru wallahi maali ani hin beeku obbo dide manni hayye siifaan assalaamu alaikum. السلام عليكم. نعم. indagaamtu sagaleen waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Indagaamti maasha Allah. Maal jirtan maal qabatanii dhuftan? Kennaa ajaa'ibaati rabbi sii kenna. Ayyo maasha Allah. Ijoollee isaati? Isheen lammiin ishee Ugaandaadha asii miti. Uganda warra Ugaandaati maasha Allah. Baga dhufteeyye maasha Allah. Islaamuu fudhachuu deemti? Islaamummaa hedduu jaalattee na qabsiisu jettee na qabsiisuu waan maasha Allah. Maqaan isii maa eenyu?
Sharon English. Saron, what sister, welcome. Thank you. Where are you from? From Uganda? I'm from Uganda. Oh, mashallah. Uganda, do they speak Swahili too? I think they do. Yes, But you don't speak Swahili. I speak. You do? Yes. Sema. Poa. Mambo? I know. Poa. Karibu, karibu. Mimi naitwa Jamal. Mimi ni Sharon. Sharon, karibu sana. Wewe ni Muislamu ama Kristo? Mtu wa dini gani? Are you Niko a Christian? Kristayo. Okay, Kristo. Sasa unataka kuwa Waislamu leo? Ya, lazima tuingie, mashaallah. Unajua hiyo sister? Jirani? Nafanya naye pamoja. Wakati siku ngapi ama nini, miaka ngapi? Miezi kama 4-5. Miezi 4. Sio mbali, karibu. Mashaallah. Alhamdulillah, karibu tena. Sasa kuingia Islamu ni kuamini Mungu moja. Hiyo Mungu moja hazai, wala hakuna mtoto, wala hakuna mwana, wala hakuna chochote, ni pekee. Na Yesu Kristo ni mtuma, na Muhammad ni mtume yake, na Abraham na Moses, all we believe in one prophet. We believe in all of them, inshallah taala. So when you ready, so inshallah taala tutasema baada yangu, niseme Kiarabu alafu tena Kiswahili, labda Kiingereza, watu wote wanasikia inshallah. Tayari? Is anyone force you? Kwa mtu kulazimisha kuingia dini hiyo? Hapana. Kwa mtu ngompea nini? And anyone gave you money to become a Muslim? No. Just from your willing, right? Yeah. Inshallah. You say after me, okay? Nunua nini kidole? Hata hakuna nini sauti. Right hand. Right. We point Mungu ko juu, above all of us. So we believe in one God. Okay. Nunua hii. You say after me, okay? Yeah. Tayari? Ni ready? Okay. Niko tayari. Sema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahu akbar. Wa ashhadu wa it's okay. Wa sema wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluhu. Mashaallah. Say in English. Nakiri kwa moyo, Kiswahili. Nakiri kwa moyo, hapana pasaye kuabudiwa illa Mwenyezi Mungu. I bear witness. I witness. Is it I witness? Yeah. I bear witness. Nakiri kwa moyo. I bear witness that there is no God except Allah.
I bear witness I bear witness that Muhammad, that Muhammad, peace be upon him, peace be upon him, he is the last and final the last and final messenger of Allah, messenger of Allah. and also I bear witness And also I bear witness that the Jesus, that Jesus, the son of Mary, son of Mary, he is not God, is not God, but but he is a messenger of is a messenger of God. God. MashaAllah. Welcome. Hiyo tu kuongea kwa dini ya Islamu pekee. Maana nini? Ashhadu an la ilaha illa Allah means nakiri kwa moyo Mwenyezi Mungu hazai ni moja pekee na Muhammad ni mtume ya Mwenyezi Mungu. Alafu tena Yesu Kristo sio Mungu, sio wala mtoto wa Mungu, ila mtume kwa wana wa Israel pekee yake. Unaamini hiyo? Amen, yeah. MashaAllah. Welcome. Sasa Lakini na matu niko dubate. na Anyway, welcome na uko swali? I'm inquiring Miss Jui swali. Yeah. Okay, I know the actions, Unasema but I'm usijali saying, hiyo nakufundisha. Utanipatia simu yako. Uko nini ujamaa nini jina yake nini Uthman anafundisha watu wa nini, it's a new Muslim who came to convert to Islam. Niko simu inshallah, usijali, nipatie simu yako alafu chukua nini simu yangu kwa hiyo sister, tunaongea inshallah taala in private inshallah. Sawa? asante sana. Vile kufanya wudu, vile kunaosha yote inshallah, mos kama like a baby step inshallah. Sawa? Sawa. Ni easy inshallah taala. Uko simu namba? Nisome? Uko na namba? Niko na ya WhatsApp, yeah? Okay, tunaongea kwa WhatsApp ama kwa email inshallah taala. Hiyo sister, okay, let me talk to her. Sifu. Assalamu alaikum, mashallah, mabruk. Telefonك يعني أبدات. Okay, follow God iti wani ifsar rafradu telefonك هي. Taka mamera. هي تاتي شايفين كنا رقمها إن شاء الله. أناتو كيسيتي في كيتيس أناتو إن شاء الله أكيد سلاتو أفاني ثاني ورنا من دي بإن شاء الله أفان كسؤاليتي أكاد سجدوا في أكاد ورتون دناس الرجال جارا نموت جرا إسلام ما في هارة واجي نسي والكون نمسيسا إن شاء الله تعالى ورك يناتي. قالت مع معز لكو سكيتي في ما شاء الله. وارن شو هاج مالف هاجي ولنام منيو ما شاء الله. Welcome. Thank you. ما شاء الله. ما شاء الله. الحمد لله. So may Allah bless you inshallah ta'ala. Mungu kujalie inshallah. So inshallah, don't forget, we'll talk inshallah ta'ala. Everything I'll send to you, okay sister inshallah. Unapenda jina gani? Unaitwa jina? Unaweza niite jina gani sasa? Ha? hapa ni sijui majina ya Islam. Okay, let me ask Sifu. Sifan mag-akam baso fi fetame? Acha nikupe chance your sister. Amo. Halima. Ako na jina na mwenye alinipatia lakini I didn't like the name. There is one name Okay. I didn't like the name. Okay.
Uliza your sister. She call you one name. Unasema mal jate Halima jateni Halima. MashaAllah. Utaitwa leo from now on utaitwa Halima. Sawa? Inshallah. I'll call you baadaye inshallah taala leo sawa. Namba telefona kanke ibsa falogo di sarra froddo imo se sarra froddo okay? Isa ibsa ni agartamiti ibsa sifo. Follow godhe. Itti ergi amma. Okay, mashallah. Lakko saketi sachin falogo di itti ergi. Inshallah khanuman isinin jara welcome inshallah taala anytime tunongea baadaye inshallah taala sister. MashaAllah. May Allah bless you. Take care of yourself. Work, you know, eat, enjoy, then help your family. Kwa salama fika nini uko nyumbani inshallah taala. Don't forget us to make a dua. Kuomba sawa inshallah. Always, when you come to Islam, everything is not going to be easy, like a baby step. You know, it's hard. Kusoma, kufanya ibada, you know, siku, you know, day by day. That's how it goes inshallah taala. Then inshallah Allah will make easy for you. May Allah bless you with pepo. Iyo pepo tunampenda inshallah taala of life. It's gonna be easy inshallah taala. So just I want to make a short inshallah. We might see you in Uganda too inshallah taala, Kampala. We might see you inshallah. If God will inshallah. Okay, Halima. Sifan galatoma inshallah taala. Telefoonni kiyas charger fitu jira. Kanaafin isin jarjarsu jira. Charger afur irra jira. Yoo rabbi waliin deebise inshallah. Cufadheetin akkasit deebi'a. Ati siifu si dubbisa tole inshallah tole. Imo masanii wal dubbisna. Ibsaan asii kannu tole. Na dhagayaa jirtanii? Jaran itti fufa ibsa kannaa fi itti fufa hanqasu. Charger gabaabaa tokko asirra kaa'uun cufeetiin achi ala kaa'ee gabaabaa tokko makiinaa irraa itti godhu. Dubbadhaame. Lallabaan qasu daqiiqa. Waan kana afaan isaa wallaalleeme.